بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله بركاته هيك قرآن سورة أنبياء آية شتمي تربرة اتفق. يقول الله تبارك وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. akkana jedha. Egaa seenaa Nabiyullaa Ibraahiim dubbataa turre suni maali? Yaa Nabi Muhammad, dhugatti sii kennee jirra Ibraahimiif dhugatti kennee jirra qajeelloo isaan maaloo jedhe. Waggaa kami wayita abbaa isaatiif orma isaatii maali suuraaleen isin bira tetteessanu kun? Maali wanni isin isii gabbartanu kun jennaani? Abbootii keenya isii gabbaranii gabbaru arginaaf gabbaraarraa jedhaniin. Akkasitti Nabiyullaahiin dhugumatti abbootiin keessanillee jal'ina dirree bahaa ta'e keessa jirtanii jedhani. Jennaan sila ati dhugumaan immoo hin taphataata jedhanii. Jennaani rabbiin keessan bar isin gabbartan yookaan miti dhugaan jedhaadha. Dhugaan isinitti hima. Rabbiin keessan rabbii samii fi dachii uume sii galee rabbiin keessa rabbii samii fi dachiiti kan isaan uume anillee sanarratti ragaa bahaadha. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجرمين. مقا ربيتين ككدا ملن اتباسي تيغلي تابوتا إسين قبرتنو كان إيغا إسين أسر غرغرتني إيفتني مل اتباسين أكم ولوتا وناغرتني جدي استكفل. أنا فدمو فجعلهم جزازا إلا تي بس زبيني دي ormas sama kaku isaan cabsaa dari isaan garagalani gara ilaa gara walgahii isaaniitti gaafa isaan walgahii isaan garagalan irraa dhiisanii galee ida ayyaana wayii qaban immoo kan gara isii ban akkasitti gara sana ba'an hojii deema. Guyyaan ayyaana sun gaafa dhihaate kan samaa jedhee ilma kiyya osoo nu wajjin baatee gara ayyaana keenya kana si galee amantiin keenya silaa diin keenya kun sa'a. Afwan shabakaatun na baase. Akkasitti guyyaan ayyaana isaanii gaafa dhihaatee abbaan isaa osoo nu wajjin baate jennaani isaanii wajjin bahe. Osuma deemanoo gaafa karaa gahu jedhan lafatti of darbeetuma inni saqiim an dhukkubsataadha jedheen. Isaa achi kufee Yesuus bira dabarfatan jedhan. Maal taate an dhukkubsataadha. Hogguma hundi isaaniituu bira dabarfatanii وبقي صفاعهم للم فساني هفجدا مال جدين وتالله الأكيد أن أصنامكم تابوتك إذن كان جتشب سوفين تا جدين أكسو ديين بان تفسير أجل وتكسي أمني سن أغهيغا أكستي رواية برومو يا إبراهيم نوجين همباتو قرأ يانا ساني
Kitaabaati sirraa buustee itti ol baasaa kitaaba namni tokko. Jennaan yaa Ibraahiim alaa takhruj maanaa nu wajjin hin baatu an dhukkubsataadha jedhe. Akkasitti fajacalahum isaan baanaan gara waan isaan gabbaranuu kanatti dhufee fajacalahum hojii isa gaggeessuuf. فجعلهم إسان قد جد أي ما يعبدون وان إسان قبرنو كان جزازا چچبادا قد جدين إلا كبيرا لهم قد إسان ابته تكو ملي تابوتا ثاني كيسا إسا قد ديسي إسان كان چچبسي قطو إسا تفتني سجدين لعلهم أكا إسان إليه غر إسا يرجعون دي بأنوف لعلهم أكا إسان إليه غر إسا يرجعون دي بأنوف جتشو لعلهم أكا إسان إليه غر إسا دي بأنوف مالف غر نبي الله إبراهيم يوكا همو لعلهم يرجعونني غرا غدا إسانيسا غدا سانيسنا غدا سمنما تابوتا سانيسنا أكا ديبياني ويسألونه عن الكاسر نما كان ججب سر أكا غافتنوف يوكا همو لعلهم أكا إسان يرجعون إلى الله غرا ربي ديبيانوف لعلهم إلى الله يرجعون غرا ربي أكا ديبيانوف لكن تفسير وإلى الله لعلهم أكا إسان إلى الله جدًا مغرب إليه ججون دمير سن ربي أكا ديبيانوف ججو سني باي تكو أجنا مرة فقاتا لعلهم أكا إسان إليه غرا قداسنا يرجعون ديبياني اسم غافتنوف ججو قالوا نجدًا أما دبيكو قطنيرو قالوا نجدًا وقم ديبيان أيانا ساني سنرى waan aalihaa isaanii gabbaramaa isaanii kanatti qubate kana argeera mudate kana argeera argane qaaluu ni jedhan man facala haadhaa biaalihatina aalihaa keenyatti eenyutu kana hojjete fiigalee man facalahu biaalihatina eenyu aalihaa keenyatti kana hojjete innahu inni lamina alzaalimiina warra of miidh irraa jedhe zaalima irraa jedhe hojii isaa kana keessatti zaalima irraa jedheen wanti namticha akkana hojjete kun qaaluu ni jedhan samicnaa dhageenyee jirraa bar jecha isaa la'akiidanna asnaamakum hin jenne amma isiisan duraan dhagaanii jiran qaaluu ni jedhan samicnaa dhageenye fatan dardarticha tokko yadkuruhum ka isaan kana aalihaa keenya kana dubbatu hamtuudhaan yuqaalu lahu ibraahiim ka isaan jedhan fiigalee yuqaalu lahu ibraahiimiin kan isaan jedhan fatan jedhe dardarticha jedheen dardara maaliif jenna akka Abdallaan Abbaas jedhutti jedhan maa ba'atha Allahu nabiyyan illaa shaabban dardara malee nabiyyi wahii ergu jedhan fiigalee walaa uutiya alcilma caalimun illaa wahuwa shaabbun dardara yoo ta'e malee cilmi illeen kennamu jedhan caalimni yoo dardara ta'e malee dardarummaadha umrii ambiyyummaan meeqatti ergama 40 jechuudha فلما بلغ أشده بك جردرما ججبيني إساء وقوما قه جاء ربي أفرتمتي كنما يدى نمنينيس أفرتمتي أكل إنسا قوتما يدى ويادو بلسي يادو سبري كباتو جسانا غريد دي سبري أهي يوغا جبسي يوغا مال قد سنجد أججو أكس سمعنا فتن dardarchiitu tokko jedhan namni ilmii qabu moo jedhan fataa jedhan fiigalee fataa jedhan yeroo hundaahu maaliif jennaani dardara jedha aqliinsaa kun dardargeessa jedhan namni ilmii qabu yeroo hundaahu maaliif jenna namni ilmii qabu amma fakkeenyaaf jaarsoleen Oromoo kun jaarsoleen humti yoo ilmii hin qabne caammiini beekumsa hin qabne gaafa waggaa 90 dhibba ka'ee ga'e waa tokko dubbachuu hin danda'u fiigalee dubbii waliin garuu namni ilmii qabu waggaa 100 olitti illee yoo ta'e nama barsiisa aqliinsaadhaa nagaadha waan ta'eef jechuudha. Qaaluu najanan faatuu bihi isaan kotta alaa ayyuuni naasi fiigalee waliqqabama namaarra alaa ayyuuni naasi jechuun alaa ru'uusil ashhaad mataa ummata jama'aa gurguddaa jama'aa kanarratti fidaa jedhaniin
على رؤو أعين الناس على اجتماع الناس ولقبمنا مارت ذاتنا ما كان الرفيد أجلنا إنسان لعلهم يشهدون أكا إسان رقابه نوف إسرت على عقابه يوكا لعلهم يشهدون أكا إسان أرقنوف عند عقابي بكا قطعة ثانيت بكا نقطعة موتي أكا أرقنوف أكا راقرف منوف قالوا نجدا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يا إبراهيم سلسة آلهة كين يقبر ما كين يتكنا هجتي جدني قال نجد بل فعله كبيرهم بر إسا كان نيوجتي بر دبج قد إسانيتي هذا قد كبير ماذا قد إساني كان تبر اتي هجتي كان تشبسي قطونو تجران أرقتنو إجالالتني بويسين أسألوهم إسا قافدا إن كونوا يوتان ينطقون يوكا دبة يوتان إسا قافدا يعني قال akkasitti isa gaafadhaa jedhee itti ajaje إبراهيم جتشو فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم غير لبو ثاني ديبياني فقالوا نجدا لبو مسانيتين يوكا غرين ثاني غري ثانيتين إنكم إسن أنتم الظالمون أنتم الظالمون إسن تلبوك يسمي وان اندبن كان غبروا دا إسن تلبوك يسن ميدادا توك ثم إن إيغنا إنكم إسن أنتم الظالمون إسن ظالما مال تهودان في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها كان تكسا ويبرهن كيني قبر ما كان تلجتني ثم ديفتني بهو كيسان بردي إسن تلبو كيسان ميدادا أجرني أكستي نبي الله إبراهيم أكس قد جيتشو حديث صحيح كيستي إبراهيم لم يكذب غير ثلاث سدمال السكذب سدمال هندبني ولما ربي بججا بل فعله كبيرهم هذا فقال إني سقيم أما دبني كان وفي ساتي قديك قد ثاني كانت وجت ججو كان توك قلت لأني وأنا كسي ويا أيانا كيسني أكس جنان أني فيان قبونا أكو ستا إسا جدي كان رب ما بججا أكس صبي جدني ثم نكثوا إذن ندي بأن على رؤوسهم كفر ما رؤما إساني رت دي بأن ثم نكثوا إذن ندي بأن على رؤوسهم كفر ما إساني رت دي بأن على رؤوسهم كفر ما إساني رت دي بأن إيه فعالوا إلى كفرهم غير كفر ما ساني دي بأن لقد علمت لقمت بيتي جرت ما هؤلاء ينطقون dubbii duraan isintu of miidhaadha isintu dhiisee deeme isintu akkas jedhan san dhiisanii amma gara kufrummaa isaanii deebi'anii laqad calimta dhugumatti beettee jirta maa haa'ulaa'i yantiquuna ummanni kun waa hin dubbatanuu akka hin dubbanne hin dubbatanuu isaanii beektee jirta jedhaniin maa haa'ulaa'i yantiquun ummanni kun hin dubbatanuu jedhani qaala ni jedhe afa tacbuduuna min duunillah dubbii dirree baasee arga amma akkamitti isa gaafadhaa yoo ka dubbatan osoo beektuu hin dubbattuu si osoo beektuu akkamitti jetta bakka sanatti qaala lahum ibraahim lamma اعترفوا بذلك دبيسنا ويتم قررن إبراهيم ما جدين أفتعبدون من دون الله سلئس ربي قد تجبرتني ما لا ينفعكم وان سنين فين الشيء أو كل ولا يضركم كان سنين مين أفل لكم جد ربي إسنها فقسيس إسنها أجي سجدين ربي إسنها ترى سجدين يقول ولما تعبدون من دون الله ما له ما مقبرت ربي قدتي أفلا تعقلون عقلين قبدنوا وقد للالتنوا جلنا كيس جرتن كفر ما كيس جرتن يقول حجة إسان الردابي قبسيس يقول حجة إسان قبسيس جتشو فما ثاني إسا دبسانا وانا ندبني أكمتي إن بيتو أتي أسوما بيتو وانا ندبني جنان maaliif gabbartan gaa jedheen
ربي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه جده كونو سنة حجة إبراهيم يمكن إن أمة سارت كجد سن قالوا نجدن أبو ربين قربان كنا إسان نجد آروس وقم حجان ساني فشلوبتو dadhabinsi isaa oggoonni ogguma ifa bahe dubbiin gaafa haqqiin ifa bahe baaxinni gaafa cabe mootummaa isaaniitiin humna isaanii fayyadamuudhaaf ol ka'an. Harriquu aboo isa dhiisaatii gubaa jedhaniin isa wansuruu aalihatakum. Tumsaa aalihaa keessaniif haaloo bahaa in kuntum yoo taatan faaliina kan hojjettan qonnaa ni jenna. Akkasitti gaa qoraan hedduu walitti qabanee jedhan. Sigalee hattaa jedhan dubartiin dhukkubsattu. Sigalee qoraan illee namni hundi bahee qoraan walitti guuru hattaa dubartiin dhukkubsattullee qoraan walitti guuru yoo rabbiin na fayyise Ibrahim gubuudhaafin qoraan walitti qaba jettee hamma nadrii gootu tokkotti jedhan. Eeganaa boolla dachee wayii keessatti godhanee ibidda qabsiisanii ibiddi qaanqee guddaa qaba jedhan balbala ol fuudhamaa jedhan ibiddi achi duratti waan akkasiin qabsiifamne jedhan. Ibraahimiin manjaniiqa jedhan waan itti waa darban waan itti waa fageenyatti waa ittiin darbatanuu waan akkasii keessa kaa'ane jechuudha. Sigalee akkasitti Ibraahim maal jedhee ogguma keessa darbanu hasbi Allah wa ni'mal wakiil jedhe. حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار أكستيغا مال قد وقم إبدت كبسيسنو قلنا رب جده نجن يا نار يا إبدا كوني تي بردا كبنا وسلاما نجيت إلى إبراهيم الرد وصو ربين كوني بردا جده كبنا تي جده جده مديسي سلا كبنتو isa miidha wasalaaman jedhe ammas booda irratti qabbana nagaya tahi jedheen isaa yeroo sana yeroo isaan keessatti darbanu ibiddi balbalallee nabiyullah Ibraahimiif qabbana nagaa subhanallah وأرادوا به كيدا نيادا إسات ملا فجعلناهم إسان نقون الأخسرين والرين هنغا هو إسان قوني الأخسرين والرين هنغان إسانغوني جتشو يوكا الأخسرين المغلوبين انجفتمو الأسفلين والرين جلو إسانغوني جت ونجيناه إسا نجا بافن ولوطا لوط اللي نجا إسا بافن إبدا أمسا ساني الرا يدو سانيتي اللي إسا باسي جتشو قدانا حالتين بيا شام الرا قردتشي مقدسات جتشو شامر راقرب بيت المقدس سنة جتشو إلى الأرض التي باركنا فيها قردتي بركة إسي كيستي قوني للعالمين عالماف رجالي أجت جتشو أرضي مقدسة سنة أجبي بيو مشام سنكيسا بك بيا مقدسة بريدو تجتشو بركان كيستي قدمتو حالتاتين ووهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق ويعقوب اللي إساف كنني يعقوب مبو إسحاق جتشو المسا جتشو نافلة دبلي هالتين زيادة هالتين وكلا جعلنا صالحين هند إسانيتو إسحاقس يعقوبينس جعلنا نقون صالحين الأنبياء أنبياء قوني أمة قاري أنبيوت إسان قوني جدا سيدنا النبي الله إبراهيم هنا فكادا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.